Buchoo tole dammaqoo bifamee si eebbisu nagaan immoo siif haa ta'u Buchoo sagalee kee dhaggeeffadhee mansii deddeebisaa jira neetworkiitu gaarii miti waan ta'eef ishii Buchuudhaa qonnaa 12,000 akkaniin argadde isaanii ga'ee akkuma kanaan doositti maa ture qorqorroo waan tokkoon qorqorroon nan jalaa bita innaa hojiis immoo bakka birrichi bor gaafa naga'u hojiinis bakka akka ajaa'ibaatti itti fufee jalqaba. Innaa jechuudha eessadhaa bakki eessadhaa iddoon eessadatte iddoon amma bakki nuyi amma lafa keenya bitanne kuni bakka Anniisaa jedhama. Bakka Anniisaa jedhama. Iddoon cheerchii hundeessee jiru kun immoo Ashawwaa Meedaa jedhama. Ashawwaa Meedaa bakka Anniisaadha lafti mana keenya jechuudha. Taaksiin cheerchiidhaa fi bakka lafaa sanaa dhaquudhaaf taaksiin birrii 3 birrii 2dha. Amma garuu birrii 5 gashanii jiru nadaaji minaamin jedhanii iddoo hundumaatti dabalee jechuudha. Bakka ammaa lafti keenyaaf manni keenya bakki inni jiru bakka Anniisaadha jechuudha. Bakki cheerchii keenya ammoo Ashawwaa Meedaadhaan jedha. Walumaa gala manni keenya bakki inni keessatti argamu Duwwaa 8 jechuudha. Duwwaa 8 moo 08 Duwwaa 8 waan akkasiidha. Duwwaa 8 bakka Anniisaadha lafa ammatti argamnu jechuudha. Innaa bakki cheerchii keenya ammoo Ashawwaa Meedaadha. Buraayyuun immoo nurraa fagoo miti nutti dhiyoodha. Bakka biyya adda addaa jira jechuudha. Magaalaa Finfinnee ta'e biyya addaa garaa jira. Askoon jira. Deebi'ee raawwatee Booleen Sannammati itti jira. Nurraa fagoo miti. Maaramii wanti jedhamu jira. Deebisee raatee Piyaasaa wanti jedhamu jira. Naazireet wanti jedhamu jira. Qaallitti Akaaqii wanti jedhamu jira. Bakka baay'eetu jira sitti immoo ifituu hin danda'u jechuudha. Achi keessa garuu keenya lafti mana keenya bakka Anniisaadhaa siin jedheera kanaan dura sitti meeraa jechuudha. Lafi cheerchii keenya immoo Ashawwaa Meedaadha. Ashawwaa Meedaa bakka Anniisaa tiraanspoortiin ishee taaksiin ishee birrii 3dha jechuudha dur. Amma garuu birrii 5 gashaniiru jechuudha. Kanadha bakka fagoo. Innaa deemaa ani ganaman deemaa saayitii lamatti yoo manaa ka'e saayitii 3 4 waayifaan kee gaariidha taanaan siifan dawwalaan iyyuu garuu waayifaaniin kee gaarii miti taanaan immoo nagaadhaan naaf bulii iddoo nagaa naaf bulii guddaan si jaalladha iddoo guddaan si qaba. Turtii gaarii siif haa ta'u halkan gaarii keessa naa bulii dammaqoo waayifaan kee gaariidha taanaan siifan dawwalaan iyyuu garuu waayifaaniin kee gaarii miti taanaan immoo nagaadhaan naaf bulii iddoo nagaa naaf bulii guddaan si jaalladha iddoo guddaan si qaba. Widdee koo dammaqoo fikir koo waan ofii koo sin jaalladha guddaan si jaalladha. Naamma dona dhungadhu meel takkaa nagaan naa bulii baay'ee baay'ee turtii gaarii siif haa ta'u ishee dammaqoo yoo naa dawwalte waayifaan kee sirrii ta'e si faana naasaa waayifaan kee sirrii miti taanaan immoo hin cannaqaminiitii rafiyates dadhabaa oolta anis immoo beetta karaa deemaan ooleen dhufa waan ta'eef anis nan rafa atis immoo rafi ijoolleen si cannaqaa jiru maaliif ijoolleen waan rafannatti kiinaa dhabnee bakka baay'ee danqamaa turre dhiyeenyuma gallayyuudha saayitii 8. Gorsa tajaajiltoota afaan Oromoo hundumaaf nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessa kan jirtan nagaan gorsa tajaajiltoota afaan Oromoo hundumaaf nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessa kan jirtanii fi biyya alaa kan jirtan nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Har'a immoo hamma humna koo tajaajiltoota keenyaaf gorsa taati jedhee kanan yaadee qabadhee isiniif dhiyaadheeranis akka armaan gaditti. Egaa baay'een keessan hangafoota koo baay'een immoo hiriyoota kooti. Isin caalee isin gorsuu osoo hin taane wantoota yeroo ammaa miidiyaa irraa arginatu baay'ee nama saalfachiisa. Kanaaf waan keessa koo jiru immoo yoon dubbadhe wayyaa laata jedheeni. Obboloota koo waamicha nuti waamamne kun waamicha ulfina qabeessa Waaqayyo nama hundumaa keessaa nu filatee hojii isaatiif nu waame. Hojii Waaqayyoo itti isin waame kanatti hin qoosinaa. Dhugaa waamamtaniif hin dagatinaa.
obboloota koo hundumaa dura Waaqayyoon sodaadhaa. Sodaan Waaqayyoo nu keessa hin jiru taanaan tajaajilli keenya gatii hin qabu. Namni maal naan jedhaan yookaan miidiyaan maal naan jedha jechuu dhiisaatii Waaqayyoo maal naan jedhaa jedhaatii sodaadhaa. Yeroo ammaa Waaqayyo namoota hedduu dhibee nuuf kaasee hojii wangeelaa guddaatu hojjetamaa jira. Seexanni isa kana hin hafee isin dogoggorsuuf fiigaa jira. Tajaajiltoota waan sadiitu dogoggorsuuf hordofa. Tokko seexana. Tajaajiltoonni maqaa Waaqayyootiin hojii ishee diigaa waan oolaniif seexannis aarii waan qabuuf karaa ittiin isaan miidhuu barbaada. Kanaaf kadhachuu fi ifachuun hojii ishee irraa fagaachuu qabdu. 2. Tajaajiltoota waamicha hin qabne. Tajaajilaan waamicha hin qabne jira? Deebiin eeyyeen jira. Tajaajilaan calliseedhuma ani dibameera jedhee mandararra deemee sobaa oolu jira. Warri akkasii shiroodhuma nyaachuuf jiru malee mul'ata hin qabani. Waldaanis isaan hin beektu. Egaan isaan tajaajila Waaqayyoo waamee maqaa balleessanii ofii isaanii mul'achuuf barbaadu. Kanaaf warra akkasii irraa of eeggachuu qabdu. 3. Warra faayidaa barbaadan. Warri nama dabarsanii kennanii ofii jaallatamuu fi faayidaa dhuunfaa argachuuf, kana jechuun shira xaxanii yookaan akka isaan si godhaa yookaan kana nuuf godhi warra jedhanidha. Egaa warra akkasiirraa of eeggachuu qabdu. Kun hundumtuu yoo isin of eeggattan isin irratti hin ta'u. Sobaan immoo namni isin tuqu hin jiru. Yoo isin tuqanis Waaqayyoo ni falma. Wantoota gurguddaa 4 isin gochuu qabdan. Adeemsa bulmaata waldaa keessaa tajaajiltanii sirreessuu qabdu. Kana jechuun 1. Jaarsolii waldaa jiraachuu qabu. Kun seera macaafa qulqulluu waan ta'eef hojiirra oolchuu qabdu. 2. Macaafa qulqulluu xiyyeeffannaa guddaadhaan barsiisuu qabdu. 3. Lubbuu haaraa barbaaduu qabdu. 4. Waan hundumaa ofiidhuma keessanii hin sochoosinaa. Kana jechuun ofii keessan qarshii qabdanii fi ofii keessaniin tajaajiltanii ofii keessanii hundumaa hojjettu yoo ta'e rakkoo fida. Inni kan biraan wantoota isin gochuu qabdan utuu gaa'ela qabdanii hin qabu hin jedhinaa. Tajaajiltoota akka keessanii hin jibbinaa yookaan irratti hin ka'inaa. Jaalalaa fi tokkummaa qabaadhaa. Waan dandeessaniin nama gargaaraa. Qulqullummaa keessan eeggadhaa. Iccitii keessanis eeggadhaa. Namarraa of eeggadhaa. Sodaa Waaqayyootti qabamaa jiraadhaa. Of tuulummaa dhiisaa hin sodaatinaa. Geggeessitoota waldaaf abboomamaa. Inni raaju Waaqayyoon kadhatee raajummaa isaatti haa guddatu. Inni lallabu Waaqayyoon kadhatee lallaba isaatti haa guddatu. Inni faarfatu Waaqayyoon kadhatee faarfannaa isaatti haa guddatu. Obboloota koo ofii keessanii balleessitanii abaluun akkas na godhe, abaluun maqaa koo balleesse, abaluun na saaxile hin jedhinaa. Isin of eeggannaan maaltu isin tuqa? Mul'ata keessan hojiitti hiikaa. Waan gochuu qabdan karaa Waaqayyoo jaallatuun godhaa. Warra oduu jaallattu irraa fagaadhaa. Dhimma feesbuukiin walqabatee namoonni tokko sobanii maqaa shamarranii fi piroofaayilii shamarraniitiin feesbuukii banatanii sitti dhiyaatanii si dubbachiisanii booda waan ati dubbattu sana fuudhanii ka'u. Kanaaf feesbuukii irratti callistanii waan hin taane, waan isin hin barbaachisne, waan isin irraa hin barenne hin haasa'inaa. Dhimma gaa'elaan walqabatee yoo gaa'ela godhachuu barbaaddan nama tokko adda baafadhaatii waldaa keessanitti himadhaatii gaa'ela seera qabeessa godhadhaa malee nama 190 sin fuudhaa sittan heerumaa hin jedhinaa. Egaa obboloota koo kana hundumaa yoo gootan wanti karaa isin dhaabu hin jiru. Hubachiisaa dubbii kana yookaan barreeffama kana kanan tajaajiltoota afaan Oromoo qofaaf katabee warri biraan barreeffama kana hin beekanii hin dubbisanii waan ta'eef malee waan biraaf miti. Warri dandeessanii immoo hiikuufii ni dandeessu. Obboleessa keessan tajaajilaa Gammachuu Abdiisaatii. Oromiyaan biyya kootii, Oromummaan sanyii kootii, tajaajilli jireenya kootii, Yerusaalem galma kootii. Eebbifamaa. Ergaa kanaa yoo itti gammadaniif irraa barattan obboloota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole damma koo nagaan siif haa ta'u, bareedduu konsiin jedha fikir koo. Eeyyee damma koo Waaqayyo magaalaa guddaa keessaa lafa mana nuu kenne Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Askoon eeyyee magaalaa guddaadha. Finfinneen magaalaa guddaadha yaa'u. Magaalaa guddaadha. Askootti eeyyee dhiyoodha. Sirrii askootti dhiyoodha.
Askoo duwwaa miti magaalaan Finfinnee guutummaan guddaadha ishii beektaati jedhee yaada. Askoon yooma aanaa ta'ee godina aanaa akkasiidha. Walitti qabaasa Finfinnee malee waama. Takka dhaqee dhattee waaw akkas taanaanoo ati jalqabuma na dura dhattee miilaan irra jette jechuudha naannaa sanarra damma qonna. Askoon nutti dhiyoodha. Askoon nutti dhiyoodha sirriidhumadha. Hundumti isaa magaalaa guddaadha. Yaa Finfinnee jechuun magaalaa beekamaadha walitti qabaan Finfinnee jedhama. Keessaaniti hundumti isaanii akkuma askoo sana gurguddatu. Askoo sana caaluyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka inni isaa lafti manni keenya amma itti ijaaramaa jiru lafta naafati mana bitannee amma itti ijaaruuf jennu kuni askoo baay'ee caala. Bakka inni isaan sun askoo baay'ee caalaa jechuudha. Innaa shawwaan meedaas askoo baay'ee caalaa jechuudha. Askooni xinnoodha warra sana biratti. Na Waaqayyoo magaalaa Finfinnee lafa nuu kenne haa eebbifamu. Na jiraadhu dammaquu kana gooftaa galateeffannaa Waaqayyo.